Dhaggeeffattoota keenya tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraarra geenyee jirra. Innis guyyaan hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 34ffaan qindeessitummaa koree sagalee bilisummaa Oromoo idil addunyaan waxabajji 18 bara 2022 karaa zuumiitiin miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo addunyaarra jiraniin kabajamee oolee jira. Hooggantoota adda bilisummaa Oromoo guyyaa kana argamuun haasaa godhan keessaa kana duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa isin biraan geenyaa itti dhiyaadhaa. Daawud Ibsaa bakka nagaadhaan fayyaa taatee lubbuun jiraattee dhufteen gidduutti argamtee gammachuu guddaan itti dhaga'ama. Ayyaana saba waggaa 34ffaa irratti immoo dhufteen gidduutti argamuu keetii fi ayyaana kanaa baay'ee seena qabeessa nu gootee jirta. Kanaaf nu dhiyaadhu dhaamsa gabaabaa hirmaattota qoora kanaaf nu kenni. Galatoon. Tolee fayyaa ta'ee Jaallasteer duraan dursa hogganoota adda bilisummaa Oromoo, qondaalota adda bilisummaa Oromoo akkasumas immoo maanguddoota keenya ka eebbanuu kennitanii fi miseensota isinis walumaa gala miseensa hedduu warra dhaaba kana utubaa ta'aniin argaa jira. Duraan dursa hunda keessaniif nagaa koon dhaammadhaa akkam jirtuu nagaa jirtuun jedhaa jechuudha. Ittaan Suudaan baay'ee emooshinii keessa nama galchaa nama hedduun argee asirratti. Ittaan Suudaan akkuma jaalle Asteer jettee ayyaana waggaa 34ffaa Sabaa irratti argamuun guddoo waan hedduu nama yaadachiisa. Guddoon gammadeen dhufee ayyaana kunis bakka kana gahuu keenyaatii fi jaallan wareegaman galateeffataa. Kanneen kanatti dadhabdanii qophii kanas gootan hunda keessan galateeffataa jechuudha. Waan gabaabaa jechuudhaa fi Sabaa'oonni 1988 yeroo walgahii jila qabsaataa booda walgahiin jila qabsaataa waan weerara diinaa bal'aa baay'ee ulfaataa boodatti ta'e February 1988 walgahii sana booda weerara bal'aa sana booda walgahiin kun milkaa'uun ka jalqabaa milkii olaanaa qabsoo bilisummaa Oromootii fi milkii olaanaa kan inni ta'ee fi jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo bifa haaraatiin fi bifa ifaa ta'een miseensotaaf hooggana ifaa akkasumas immoo heera ifaa ka caalaatti gadi dhaabedha. Inni kun milkii guddaa ture jechuudha. Milkii kana booda immoo Sabaa'oon ijaaramuunii fi Sabaa'oon as bahuun gammachuu akkamii akka inni uume gaafas kanneen gaafas turan ni yaadatu. Jaallasteer ni yaadatti jedheen amanaa jechuudha. Kanaaf Sabaa'oo kana keessatti Sabaa'oo as baasuu keessatti fi Sabaa'oo gadi dhaabuu keessatti surprise waan namni hundi hin eegin kan hin yaadin odeessa isaallee kan hin qabaatin Dr. Fidoon itti dadhabee kanaas baasuu hunda hoogganaa fi miseensota injifannoo olaanaatti ol kaasedha jechuudha. Sabaa'oo kanaan yaadannaa jechuudha. Dr. Reenis hunda caalaa waan inni lafa kaa'ee deeme ulfaa guguddaa ta'ullee Sabaa'oon immoo keessaati impact isaa guddaa jalqaba yeroo jalqabu darbee immoo hanga yoonaa bu'aansaa baay'ee guddaa kanaan yaadannaa jechuudha.
Sabaa'oo yeroo jalqabetti maquma isaa mataa isaati. Ka ergaa guddaa akkasumas immoo bu'aa guddaa qabsichaatiif hanga yoonaa rarraafatee kadee sagalee bilisummaa Oromoo. Voice of Oromo Liberation maqaa kana jechuudha. Ka ergaa addunyaa kana guutuutti Oromoodhaaf waan gabaabaa garuu immoo ergaa ifaa fi galiinsaa ifaa akka ta'e ka gadi dhaabu achirraa jalqabaa jechuudha. Kan Sabaa'oo darbee Sabaa'oo yoo yaadattu ta'e introosaa muuziqaa introosaa ammoonaa ittiin deemu kana hagam miidhagaa hagam nama harkisaa hagam nama hawwata isa kanaaf immoo Jaalle Tarfaa Dibaabaatu nu indeesse jechuu dhageenya gaafas Jaalle Tarfaa Dibaabaa afurri isaa qananaa'u kanaan isa yaadannaa jechuudha. Jaalle Tarfaa Dibaabaa waliin akka dhageenyetti illee mirkaneeffannee garuu nan dhugeeffadhee mucaasaa yaareettu muuziqaa sana nu tolche jechuu dhageenye innis galata qabaa jechuudha. Kana keessatti egaa Sabaa'oon seenaasaa keessa seenuu seenaasaa ka dubbatu sagantaa keessa akka jiru ni egaa Sabaa'oon maal godhee maal nu hojjete ka jedhu ka ammoonaa itti jiruu fi unmeasurable ka safaramuu hin dandeenye ummata Oromoodhaaf fi saboota hedduudhaaf odeeffannoo qulqulluu dhugaa kana disseminate gochaa bahee kuni lafa qabatee waan hedduu bu'aa guddaa qabsoo fi sochii bilisummaa fi dimokiraasiif ka safaramuu hin dandeenye lafa kaa'eera. Isatti aansee adda bilisummaa Oromoof immoo imaammata isaa qajeelfamoota darbanii fi kana keessatti ergaalee fi akeekaa fi sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo sana keessaan ummata Oromoo qabsiisuu keessatti ummati Oromoo ni dhaggeeffata. Hundi keenya ni dhaggeeffanna malee maal nu keessatti uume maal nu dabarsee maal nu waan ni godhe ka jedhu safarri isaan beekamu haa ta'uti guddaa bal'aa kana jechuun hin danda'amne Sabaa'oon waggoota kana keessa nu waan ni godhedha. Waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfiisaa darbee immoo waraana bilisummaa Oromoo odeeffannoo kanarra dabalee immoo yeroo adda addaatti ergaa koodii hoogganoota gidduu bakka hudhaa bakka rakkisaa ta'an keessatti kan keessatti Sabaa'oon bu'aa inni kenne guddaa ulfaataa ture. Isa kanatti galata guddaa qaba jechuudha. Kana keessatti egaa gaggabaabseen keessa darbuudhaaf hin deema. Warra kana gadi dhaabuu keessattii fi kana keessatti qooda ulfaataa mul'ataa qabantu jiranii miseensi hundi qooda guddaa qaba. Har'allee ala kana fi keessaan Sabaa'oo akka institution akka jaarmiyaa qabsoo bilisummaa Oromoo jiraatuu qabu. Ka bu'aa qabu ummatichaaf jedhee itti amannee ka kanaaf halkanii guyyaa hin dadhabne hin jiru. Isa kana keessatti miseensoti hundi qondaaloti hundi kana jiraachisuuf galata guddaa qabdanii itti jirtanii haa ta'uti yeroo rakkinaa keessattii fi gadi dhaabuu keessatti Dr. Fidoo Jaltaayyee Tafarraa Jaltarfaa Dibaabaa Adde Asteer hojjettoota Sabaa'oo yoo waan ni jenne har'an biran jiraatin malee Toleeraa Adabaa Ayyaanee Jaallaleensaa Jaallammaaramaa warri kuni warra hangafa ta'anii fi guddoo haala rakkisaa keessa itti daddabanii jechuudha. Sana booda kan dhufanii Jaalle Malkaa Jaalle kana fakkaataa isa waliin ka jiranii hagam kaartumirraa jalqabanii hangarraa Jaalle Firaa'ol warri kuni hanga ammaa ka itti daddabanii jaarmiyaa kana jiraachisuu fi haala rakkisaa keessa darbanii haala ulfaataa keessa darbanii ka jiraachisanii
Hoogganoota keessaa warra akka Abbaa Caalaa kana fakkaatanii fi Jaalleencoo jaarmiyaa kana jiraachisuu fi waan gochuuf qoodi isaanii guddaadha. Warra kaan warra maqaan dhoofne baay'eetu jirani. Warra kanaaf hundii fi warra kana duuba jiran hunda galata guddaa qabdaniin jedhaa jechuudha. Isa kana keessatti Saabaa'oon haala ulfaataa keessa darbe seenaa keessatti tuquuf deemaa jedheen amanaa Abbaan Caalaa garuu tuttuquuf 1992 mootummaan Sudaan yeroo rakkistuu dhaabni kunii fi qabsoon kuni wayyaanee wajjin lolatti deebi'e keessattii fi Saabaa'oon keessatti nu jalaa cufuun hagam akka rifachiisaa fi hagam akka ulfaataa ture hundi keessan yaadattan. Haa ta'uuti isa kana deebi'amee ammas bifa adda addaatiin itti deebi'amee waan inni ta'ullee ammas 1998 qaamuma tikaa mootummaa Sudaan keessatti miseensota keenyaa fi istuudiyoo fi qabeenya Saabaa'oo irratti gaaga'ama ba'ee namni dagatu hin jiru jechuudha. Kanaan hin dhaabbanne ammas 2020 biyya kana keessatti qabeenya qabnu miseensoti keenya hidhamu qabeenyi keenya saamamu kana hunda mootummaa PP fi tikoota PPtiin irra gahame jechuudha. Haa ta'u Saabaa'oon kanaan hin jilbeeffanne miseensoti Saabaa'oon akka institushinitti jiraatu qaba jedhani kanaan hin jilbeeffanne yeroo hunduma kufuu miti kufanii ka'anii itti fufuu ka jedhu fakkeenya guddaa taate Saabaa'oon amma immoo deebitee of ijaartee as baatee jirti miseensota haaraa fi gartuu haaraallee dabalattee. Isa kana akkuma qabsoo bilisummaa Oromoo isa kana qabatanii deemuudhaaf hedduutu hiriira galee itti jiraatuu qaba Saabaa'oon. Isa kana waan irraanfannu miti jechuudha. Waan Saabaa'oo waan baay'ee himan baay'eedha. Yeroo mootummaan Sudaan cufe sanatti Awurooppaa keessatti akkatti lafa kaasanii akkatti jiraachisan seenaansaa mataansaa waan baay'ee thrilling and touching ka ta'e jaaltaayee faatu harkaa qabaa jechuudha. Kana keessa darbine. Amma akka bakka kana geenye. Bakka kana gahu keessatti egaa fuuldura keenya maaltu jira ka jedhu waan xiqqoo tuqeeni xumuradhaa jechuudha. Fuuldura keenya ka jiru qabsoo hudhaa galii qabsoo kanatti ka dhiibaa jiru kana keessatti Saabaa'oonii fi miidiyaan murteessaadha. Miidiyaa keessaa Saabaa'oon immoo reediyoo. Reediyoon qotee bulaa miliyoona qabaa jiru ta'uu hunda keenyatu beekaa jechuudha. Kanaaf Saabaa'oon forcefully humna guddaadhaan fi dandeettii guddaadhaan itti fufuun waan gaaffii hin qabnedha jechuudha. Kanatu fuuldura keenya jira. Isa kanaaf immoo murteessoonii fi kuni ol ka'ee dandeettiinsaa uummata miliyoona kana caalaatti sarba akka godhutti akka ijaaramuu fi dandeettii horatee akka fuulduratti furga'uuf ka dandeessisu miseensota ayyaana kanarratti argamtanii fi kanneen Saabaa'oo staafii isaa fi sappoorti staafii isaa warri taatan akkasumas miseensoti qabeenyaa fi isin duuba warri jiran deeggartoonnii fi hawaasa keenya kuni murteessaa ta'a jechuudha. Waan nama hin gaafachiisne miidiyaan kuni YouTube, TVlee adda addaa waan ta'an caalaa ka lafa bal'aa fi uummata bal'aa qaqqabuu danda'udha. Isa kana yeroo isaas akkasumas immoo dandeettii warra staafii isaa kana cufanii hojjechuu yeroo isaa dabalu. Kanaaf immoo financial capacity isaa yookaan dandeettii maallaqa isaa isa kana argamsiisuu itti ciccinee hunda caalaa warra barbaachisoo keessaa kana warra jedhamee priority warra barbaachisoo jennee qabnu keessaa tokkoffaa keessa ka jiru ta'uusaa nu hubattanii akka ofitti fudhannee kana dhugoomsuu irratti akka hojjennu gadi jabeesseen isinii beeksisa. Kana keessatti murannoon istaafii isaa biyya keessaa fi miseensota keenya
waan adda addaa irratti bobba'anii jirani waan akkuma durii sana bifa adda addaa rakkinoota adda addaa keessa darbanii dirqama isaanii baatuu fi haala ulfaataa rakkinoota adda addaa danda'atanii jireenyi isaanii jireenya biyya kana keessatti low wage warri qaban daily laborersiidha jechuudha. Isaanii gadi jireenyi miseensota keenya biyya keessaa. Haa ta'uti kan mayyuu sappoorti godhanii ittiin deemsisuudhaaf miseensota keenya alaa haala ulfaataa keessatti galata guddaa qabdani. Ammoo dandahamu ol ka'uu qaba jireenyi isaaniillee dandeetti hojii isaaniitti ol kaasaa. Institushiniin kun immoo mateeriyaalii hojiidhaa fi bajeta anteenaa fi kana fakkaataa guutamee fi akka jedhe sana miliyoonota kana qaqqabuuf dandeetti akka horatutti kompitent akka ta'utti dandeessisu ufitti murteessinee fudhannee akka fuulduratti deemnu kanarratti akka nu hojjettani dhaamsuman dabarfadhaa kan waan hin gabaabsaa nan dheeressas yoo ta'e dhiifaman gaafadhu hunda keessan fayyaa taa'uufadha injifannoo uummata Oromoo. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiileen guyyaa har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne kanuma gammaati. Jalqabbii sagantaa keenyaa irraa haga xumuraatti nu faana waan turtaniif ulfaadhaa isiniin jechaa qophii keenya marsaa dhufuutii naga walitti deebinutti nagaatti nuuf jiraadhaa. Injifannoo uummata Oromoof.